Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru fi warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti himu Hundassoo Duulaati. Guyyaan gootota Oromoo biyya alaa fi biyya keessatti bifa ho'aatiin kabajamaa jira. Bara 1980 irraa kaasee waggaadhaan kan kabajamaa yoo nagee guyyaan gootota Oromoo bara nas xiiqii fi xiyyeeffannoo addaatiin kabajamaa jira. Oromoonni biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan xiqqaa guddaan galma guddaa keessatti wal gahanii dargaggoonni uffata waraanaa uffachuudhaan alaabaa abaaboo qabatanii fuulduratti toora galanii faaruu alaabaa akkasittiin faarfataa turan Riyaad keessatti kaleessa. Biyya Hoolaand keessattis guyyaan gootota Oromoo kun hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand keessa jiraataniitiin bifa ho'aatiin kabajameetu oole har'a. Biyya keessatti illee guyyaan gootota Oromoo kaleessa bakka adda addaatti kabajamaa ture. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qeerroo fi qeerrittiin walitti dhufuudhaan dungoo qabsiisanii kaayyoo fi hawwii gootota keenya wareegamanii galmaan geenya jechuudhaan kabajatanii. Haala yeroo fi akkaataa fincila xumura gabrummaa galmaan gaan irrattis mari'ataa turanii jedhe maddi keenya. Harargee Bahaa Awadaayittis guyyaan gootota Oromoo kaleessa kabajameetu oole. Achittis dungoon qabsiifame shamarranii fi dargaggoonni kaayyoo gootota wareegamanii galmaan gahuudhaaf waadaa isaanii haaromfataniiru. Kana gochuufis harka isaanii lamaan ol qaxxaamuruudhaan ol qabanii ammas mirga Oromoo gaafachuurraa duubattiin deebinu jechuudhaan waadaa walii galaniiru jedhe oduun gamasirraa nu ga'e. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis guyyaan gootota Oromoo kun kaleessa bifa addaatiin kan inni kabajame oole. Koorniyaan lamaan iyyuu bakka tokkotti dungoo halluu diimaa magariisa diimaa qabsiisuudhaan harka wal qabachuun akkuma hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1980 keessa nuti addaan hin baanu jedhanii bakka tokkotti wareegaman nutis tokkodha jechuudhaan waadaa abbootii isaanii haaromsatanii kabajatan. Walaloon qeerrittiitiin dhiyaate tokkos hedduu onnee namaa kan tuqe ture. Dhumarrattis hooggansa adda bilisummaa Oromoo jalatti hanga lubbuu keenya wareegnutti bilisummaa Oromootiif ni qabsoofna. Kufaatii wayyaanee shaffisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa dandeettii fi qabeenya qabnuun hanga dhumaatti falmanna. Diina abidda baatee nutti deemu bishaan osoo hin taane nutis deebii quubsaa kennuudhaaf qophii keenya xumurreerra. Yoomillee faayidaa Oromoof malee faayidaa dhuunfaa keenyaaf hin bololiinu. Xurree jaallan dhiigaan taraaran galmaan geenyaa kan jedhu kan of keessaa qabu ibsa ejjennoo 11 baafatanii xumurani. Najjoottis guyyaan gootota Oromoo kun kaleessa kabajamee oole. Dargaggoonni Najjoo walitti dhufuudhaan haala yeroo irratti mari'atanii durirraa kaasee gootota Oromoo hanga har'aatti bilisummaa Oromoodhaaf jecha wareegaman yaadatanii kaayyoo isaaniis akka galmaan gaan waadaa walii galanii fincila xumura gabrummaa kana galmaan geenyaa jedhan. Jaarsoo keessatti illee guyyaan kun hojii fincila xumura gabrummaa marsaa itti aanu hojjechuudhaan yaadatamee oole. Guyyaan gootota Oromoo kun magaalota yuunivarsiitiilee aanaalee hunda keessatti baatii kana guutuu kabajamuudhaaf jira jedhu maddeen keenya. Oromiyaa keessatti fincila xumura gabrummaa itti fufee jira jedhu oduuleen nu gahaa jiran. Mootummaanis jumlaatiin hidhuu hin dhaabne. Engadda yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo keessatti gaaffiin keenya nuuf haa deebi'u jechuudhaan barattoonni hiriirarra oolani. Agaazii fi poolisiin Oromiyaa ammoo barattoota kana reebaa fi gaaza nama boosisu itti dhukaasaa turanii jedhu kan ijaan argan. Hanga oduun kun qophaa'etti lubbuu namaarra miidhaan achitti ga'e hin baramne. Naqamtee keessattis barattoonni mana barumsaa Calaleqee fi yuunivarsiitii Wallaggaa kaleessa mormiirra turani. Najjootti illee barattoonni mootummaa balaaleffataa turanii gaafa qibxataa hiriira ba'uudhaan barattoonni manneen barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Najjoo harka qullaa sagalee dhageessisaa turani. Waraanni garuu itti bahee barattootaa fi barsiisota reebuudhaan hidhaa turanii jedhe maddi keenya.
Bishooftuu keessatti immoo fincila xumura gabrummaa dhiyeenya ka'een wal qabatee yoo xiqqaate barattoonni Oromoo 50 ta'an hidhamaniiru. Daamxoo Shuree, Dachaasaa Gizaa'u, Zarihun Siisaay, Addisuu Dammaqaa, Alamaayyoo Daadhii barattoota mootummaa Itoophiyaa mormitaniitu jedhamanii hidhaman 50 caalan keessatti warra argamanidha. Kibxata darbe poolisoonni Itoophiyaa Gujii aanaa Shaakisoo ganda Magadoo jedhamu keessatti ilma Oromoo tokko qawweetiin ajjeesani. Dargaggoo badhaadhaa galchuu fiigaa qeerroo bilisummaa keessa jirta jedhameetudha kan inni poolisiitiin rasaasaan dhahame. Warri ijaan argan akka jedhanitti poolisoonni qawweetti naqatanii isa qabuudhaaf deemnaan poolisii tokko ofirraa qabee ture. Poolisiin biraa qabuu otoo danda'u karaa duubaan rasaasaan isa dha'ee jedhan. Mana yaalaa seenuus fayyuu hin dandeenye badhaadhaan yuunivarsiitii Gondoriitti eebbifamee ture. Reeffisa maatiisaaf kenname sirni awwaalchasaas raawwatameera. Dhumarratti bara darbe keessa Itoophiyaa keessatti namoonni hidhamaa fi ajjeefamaa turanii jette US Amerikaan. Ministiriin dantaa alaa biyyattii gabaasa qabiinsa mirga dhala namaa kan bara 2015 roobii darbe baase keessatti Itoophiyaan biyyoota mirga uummata biyya isaanii hin eeganii jedhamanii keessatti eeramteetti. Filannoo siyaasaa bara darbe godhameen booda isaan wal qabatee miseensonni mormitoota naannoo kibbaa Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti hidhattoota mootummaatiin ajjeefamaniiru kan jedhe gabaasni sun bilisummaan yaada ofii ibsachuu hin jiru, qondaalonni mootummaa nama hundee garan jedhanii yaadan seeraan ala qabanii hidhuu himatu itti murteessisiisuu jedhe. Gaazexeessitoonni illee akka of sodaatan taasisu isaanillee hidhuu jedhellee. Sadaasa 19 bara darbe kan eegale mormiin Oromootaa kan maaster pilaanii magaalaa Finfinneetiin wal qabate hanga xumura bara darbeetti itti fufeeraa kan jette Ameerikaan warra hiriira mormii bahan jedhaman seeraan ala qabamanii hidhamuu himte. Barattoonni illee mooraa yuunivarsiitii keessaa qabamuu fi miseensonnii fi deeggartoonni mormitoota siyaasa Oromoos hidhamaniiru jette. Itoophiyaa keessatti namoonni yakkaan shakkamanii yeroo qabaman seerri biyyattii jedhutti sa'a 24 yookaan immoo 48 keessatti seeratti dhiyaatani. Qaamni seera eeguu fi bulchitoonni mootummaa gada dakaa jiran manneen hidhaa seeraan hin beekamnee fi beekaman keessatti illee nama hidhu. Goolessitummaadhaan kan shakkaman osoo hin himatamaniin turu. Manni murtii yakkaa yeroo hedduu dhiibbaa siyaasaa qaba. Mirgi wabii hin jiru. Yoo jiraates maallaqa namni kaffaluu hin dandeenye gaafatamuu jedhe gabaasni kun. Kana malees mootummaan Itoophiyaa marsariitiin mormitoota kan akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadiniyaa fi Gimboo Sabaat fa'aa cufeera. Akkasumallee marsariitiin Aljaziiraa kan BBC sabaa himaaleen biyya alaarraa darban garagaraa cufaadha. Qondaalonni Itoophiyaa iimeelii, bilbila, dhaamsa ergaa gabaabaa walii daddabarsan kan mormitootaa fi namoota barbaadan ni sakatta'u jedhe. Teknooloojii Faayinispaay jedhamu galfattee mormitoonni biyya alaa jiranillee intarneetarraatiin maal akka godhan ni basaasu qondaalonni mootummaa Itoophiyaa jedhee himate gabaasni kun. Oromiyaa keessatti keessattummoo barsiisonni miseensota mormitootaati jedhamuudhaan hojii mootummaa dhorkamaa jiru jedhellee. Ta'us gabaasni Ameerikaa baranaa kun fincila Oromiyaa keessaa irratti xiyyeeffannaa hin kennine jechuudhaan kan qeeqan hedduutu dhaga'amaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenya waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti ji'a kana keessa waan Oromoon yeroo ammaa yaadatuun kan wal qabatu irratti mari'anna. Kan waliin mari'annu obbo Aliyyii Galatooti. Obbo Aliyyii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baatiin kun baatii keessaayyuu Oromoon bara 1980 keessaa eegalee haga yoonaatti bifa adda addaatiin akka guyyaa goototaatti yaadatu akka ta'e beekna. Mee amma akka guyyaa goototaatti Oromoon akka yaadatan maaltu godhe? Maa inni goota kan jedhu? Gootni hiika adda addaa qaba biyya adda addaatitti. Garuu wanti irratti walii galamu hin jira. Goota wanti jedhamu nama sababa namoota biraa wayyeessuu ta'ee, tissuu ta'ee, eeguu ta'ee, hambisuu ta'ee waa wayitiif jecha waan namni biraa ugguu hin dandeenye uggu riskii san fudhatee yookiin ammoo rakkoo isa mudachuu danda'u san ofii fudhateeti
uf kennuu jechuun isatu goota jechuudha. Gootummaan kun waan adda addaa irratti mul'ata waan xixiqqaa irraa jalqabeet haga waan gurguddaa haga biyyaa jechuun walii qabatee deema. Haa ta'u walii galatti goota wanti nama tokko jechisiisu waan namni biraa namoota biraatiif jecha waan qabu riskii irra kaa'eeti waan wayii tarkaanfii wayii fudhatu jechuudha goota jechuudha walii galatti. Akka yeroo baay'ee amma Oromoo keessatti namni naa haasa'u goota naa jedhu nama lolee fa'aa qawwee nama ajjeesee mo'ate waan akkasii fakkaata kuni sirriidha? Innillee sirrii gootni kuni bifa hedduu qaba. Tokko amma fakkeenyaaf nama wareegamu jechuudha. Amma nama lubbuu fi qaalii tana dabarseeti waan sabaatiif jecha labsii ofii tana kennu jechuudha. Nama ciincaa ta'uun gootaa jedha Oromoon tokko. Jechuun wanti ati nafsee ol namaati kennitu jiru waan ofii guddisee jaalatu kana nu jaalataa jechuudha. Jechuun namni wanti inni jedhaaru ofirra nu jaalataa of dhiiseeti nu dura godhee jechuudha. Amma yeroo amma labsee ofii kaa'u jechuudha. Kabiraa ammoo sababa sabaatiif amma Oromootitti yeroo ilaaltu amma warra amma biyya keessatti fincila kudhaaran kana yeroo ilaaltu isaan illee wanti amma goota godhu waan amma ummata Oromoo irra gayaaruu fi irra gahee fi ufafoo irra gayuu deemu kana isa afoo dhaabachuu fi waan hamaa afoo dhaabachuu jechuudha. Waan biraa hambisuuf waan hamaa ummata kan kee protekshinii jechuudha. Protekshinii yookaan kaloo ummata Oromoo rakkoo irraa ittisiitii ta'uun illee goota si godha. Kaloo itti ta'uu jechuudha. Akka rakkoon tun dhiibdee ummata kana lafarraa hin balleessine wanti ati gootu sun amma lolaa miti ummatatti akka rakkoon sun hin lufne godhuuf waa ati sochootu jechuudha. Kabiraa wanti hiiroo si godhu yookaan immoo goota si godhu waan ummanni godhuu dadhabu tokko godhuurraa kasi dhufu jechuudha. Sababa ummataatiif fakkeenyaaf yoo fudhatte alama kaadam kiloo fudhatte inni waraqaa itti kennan nyaatee liqimsuun suni maaliif icciitii sabaa dhossee jechuudha. Maaliif icciitiin sabaa sun oobe sabni kun miidhamuu waan danda'u jecha isii liqimseet waan barbaadan na godhaa jechuun riskii guddaa akkasii fudhate jechuudha. Amma ciincaa fudhate. Kabiraa yoo fudhatte amma guyyaa amma 1980 irraa jalqabee adda bilisummaa Oromootiin haa kaayamu malee gootonni achiin duraa hedduutu ture jechuudha. Guyyaa Oromoon garbummaa jalatti kufe. Uduun kufneen dura loleeti akkanaan hin kufne lolanii warri ummata Oromoo irraa rakkoo kan akka irra hin geenye garbummaa jala akka jala hin seenne warri lolan sunniin irraa jalqabeeti warra afaaniin haa ta'uu qawween haa ta'uu waan adda addaatiin waan kana geegessaati armaan baasan mara Oromoon akka gootaatti gargaaru guyyaa goototaa kan akkitti kabajamu warri amma 1980 dhuman suni tokkummaa Oromootiif jecha amma wanti amma isaan godhan gatima barbaadan kafalameeti tokkummaa Oromoo akka jiraatu itichanii jechuudha. Amma namni raasatti akkanumaan tokkummaa balleessuu miti warri Islaamaas baa yeroo jedhaniin lakkinu Oromoo jamaaliif Oromummaa itichuuf tokkummaa Oromoo itichuu malee Islaamummaa ofii jibbanii tuntaan Oromummaa kana itichuuf jecha akkas bayuun sun fakkeenya silaa namni martuu hin dadhabe malee yookiin immoo ugguu dadhabe malee yookiin immoo waan biraa jaalate malee ta'uu barbaadu tokko waan ta'aniif akka gootota tokkootiin laallamanii jechuudha. Kabiraa nama akka amma nadhii gammadaa fa'aa wanti namni jaalatuuf hooggana akka ati siinaa deemuu barbaadu tokkotti yookiin immoo waan silaa barbaachisu amanamaa ta'uun haqa dubbachuun waan adda addaa waan silaa sabni kan kee nama ordinary irraa hin eenne tokko achi olitti yeroo ati hoogganummaa akkasii yeroo mul'iftu akka hiiroo tokkootti sulaala jechuudha. So hoogganummaan kun yookaan immoo hoogganummaa gootummaan kun waliigalatti wanti tokko isa godhu tokko waa ugguu irratti qaba jechuudha. Waa ugguu waan namoonni kun ugguu hin dandeenye ugganiiti waan tokko namoota biraatii buusu jechuudha. Amma biyya Faranjii kanatti yeroo argitu yeroo namni bishaaniif badu tawfiitii bishaaniif badanii nama baasa hambisan jechuudha. Namni gareen amma haadha garii yoo argitu qoraan baattee maal jettee ijoollee ofii akkasitti guddiftee yuunivarsiitii seensiftee yeroo isaan baratanii achii ba'anetti isiin hunduuti. Isii tana akka goota tokkootiin ilaalanii jechuudha. Faamiliin sun maatiin sun akka gootaatiin ilaalan maaliif ciincaa taate jechuudha. Maaliif takkumaan guyyama takkallee teettee nyaatuma ofiitu qajeela addunyaan ijoollee ofii bakka tokkoon gaatteet
du'uusiisan akka gootaatti ilaalan. So gootummaan kun bifa hedduu qabaa jechuudha. Goota jechuun waliigalatti namoota namaaf jiraatan jechuudha tokko. Namoota namaaf jiraatan. Namni ofiif jiraatu gootan ta'u. Namoota nama biraa wayyeessuuf, nama biraa hambisuuf, nama biraa rakkoo irraa mulquuf, nama biraa jiruu ifna nabbaasuuf, ifnana jechuudha. Akka amma Oromoo ifeet addunyaa kana keessa mul'atu wanti godhe goota Oromoon qabaachuu irraa dhufee jechuudha. Yaada hedduu bareedaadha kan kaafte. Namni kun amma dhalli namaa hunduu dhaluma namaati fedhii wal fakkaataadhuma qaba jiraachuuma barbaada. Amma nama kaanirra adda godhe akka nama biraaf wareegammaa jedhame yookaan kaafte kan akka isaan baasan kan taasisu maa inni? Waa hedduutu jira. Isaan kanneen keessaa tokko waan asitti amantu. Fakkeenyaaf du'an jiru haati tiyya du'uu hin qabdu yookiin immoo sabni kiyya garbummaa keessa jiraachuu hin qabu. Haalli akkanaa ta'amuu hin qabu waan hin jaalatu yookaan immoo aadaan kiyya narraan fudhatu. Anaafutti namni aduu akkana ta'an akkamitti taa'ee jiraadha. Uduu jaartii ajjeesan, jaarsa ajjeesan, daa'ima ajjeesan, dubartii daa'ima garaa qabdu du'u ajjeesani. Ani jiru maal qaba, namummaa maal qaba jette amma ilaalcha atini qabdu tokko jechuudha. Yookaan akkaataa ati itti amantu, akkaataa ati itti waa ilaaltu, wanti ati jiru jettu yeroo tuqamu goota taatata. Karaan tuqamu wanti goota si godhu waa ati jiraachuuf tokkotu dhabamuuf yeroo deemu situ dhabamuuf deemaara kanaafuu uf wareeguuf qopheessitaa jechuudha. Tokko amma gootummaan achi dhufu waan ati amma filattee goota taatuu miti. Waan ati itti amantu yeroo tuqani goota taataa jechuudha. Maali filmaata biraan qabdu. Lammaffaa wanti goota si godhu udumati diddu, udumati lola diddu, udumati nagaa barbaaddu, uduma nama waliin jiraachuu barbaaddu. Dhiibanii bakka itti si dhiiban yeroo dhabani achi as garagalta. Yeroo achi garagaltu du'uuf jiraachoo jidduu waan jirtuuf jecha humna qabdu mara itti fixattaa jecha. Yeroo humna qabdu mara itti fixattu waan guddaa wayitiin as baafta. Yeroo waan guddaa wayitiin as baatu ummanni akka gootaatis ilaala. Si'ii miti qarallee beeka goota ofiin jedhu ummaticha waan ati gootu sanirraa goota taataa jecha. Kabiraa wanti goota si godhu haala bakka wayitiidhaa fakkeenyaaf bakka lolli deemu jira lolan makamta. Maaliif bakka kan keetti qe'ee kan keetti amma ganda Oromoo kanatti lolan deema yeroo baay'ee. Bakka lolli itti deemu yoo jiraatte lolan makamta. Yeroo lolan makamtu nama sirraa du'a maalii taata maal taata yeroo kaatu responsibility qabaachuu irraa gootummaan dhufaa jechuudha. Amma yeroo garii maal taata ati mana hangafa ati nama sadaffaa taata. Obboleessi kana hangafaa du'e keetti anullee yoo du'e by default responsibility fudhachuu jalqabda. Yeroo responsibility jalqabu ijoollee simaadhaa jiran cufa isaaniitiifuu uf dabarsitee kennitaa jechuudha. Innillee maal si godhaa? So gootummaan kun waan atamma lafaa kaatee lakki mi'a nama goota ta'a Oromoo goota tokko ta'ee bayaa waan ati jettu duntaane value ati qabdu waan ati itti amantu haala si mudate fi waan ati jiru jettu kanneen irraa burqaa jechuudha gootummaan kan kee. Waa uguun kun wanti amma dhaaltullee uma jira jechuun namni dhiiga uf qabbanaa ofi kamaaliin kun ni uma jira baay'ee jigaalee. Haa ta'u waliigalatti haalli maaliif gootummaan bee nama maraa keessa jiran namni martuu bee gootummaan qabaaf keessa haala goota isa godhutu dhufee hin jirre malee wanti namni martuu gootummaa kan of keessaa qaba haala santu gootummaa kan kee gabbaasaa jechuudha. Yeroo dubbiin jabaattee kadhumaa geettu namni martuu gootuma ta'aa siin jedha. Gama kaaniin amma iddoo garaagaraatti guyyaa goototaa hin kabaju sirni kan adda bilisummaa Oromoo hordofuun qaba guyyaa goototaa kana yaadachuudhaaf akka waliigalaatti yoo amma yoo laallu yoo akkamitti gootummaa Oromoo bakka adda addaatti wareegaman kana yaadataman yookaan yaadannoon gaggeeffame qajeelaa ta'a yookaan yoo maal godhan gootota biraatiif fakkeenya ta'a. Wanti guddaan ka duraa gootota yaadachuu gootota. Yaadachuun kun maali malkanni isaa waan silaa ati akka biraati jiraatu maaliif jiruun kan kee silaa ka biraa ta'a jechuudha. Jiruun keenya martuu jiruu biraa ka ta'uu danda'u jiruu amma jiraannu kanneen hedduun isaa
ka eenyummaa haa ta'uu ka afaanii haa ta'uu ka aadaa haa ta'uu ka biyya faranjiitti bashannannee jiraannu haa ta'uu ka biyyatti akka biyyaatti maappii haa qabaannu wanti qabaannu kunniin martuu sababa gootota Oromoo kanaan dhufee jechuudha. Ka guyyaa dhaabni ijaaranne durallee warra qabsoo godhaa achiin as baheen jechuudha. Akkaataan itti yaadatamuu qabu akka haala ati naannoo itti jirtuuti. Garuu gootota yaadachuu jechuun maal jechuu isaan duukaa bu'u jechuu. Isaan duukaa bu'u jechuun amma gootonni wanti wareegamaniif saba kana waan jaalataniif. So fakkeenya saba kana atillee jaalala saba kanaa qabdu at least yoo waan biraa godhuu dadhabde saba kana jaalala mul'isu. Saba kana waan xiqqoo wayii godhu. Seenaa isaan itti wareegaman kana nama biraa barsiisu. Namoonni amma waan adda addaa irra wareegamanii ulee adda addaatiin wareegamanii seenaan nama maraa barreeffamee hin jiru seeraan nama maraa hin beekamu haguma xiqqoo irraa beekama jechuudha gootota Oromoo kana. Isaa kana wal barsiisuu itti yaadachuu waan isaan irra wareegaman kana afossisuuf waa lafa kaataniiti ganamaa galgala irra hojjechuuf qophaayu irra hojjechuuf hariiroo gaarii hawaasa keessa uumuu waan isaan diduu maaliif isaan wanti bee wareegamaniif waa wayii fudhatanii waa wayii didaniiti namni waan dinne hin du'u beeka islaamni as baatu achi bahee ka islaamaa suni kafaa kama kaan maddu'aa jecha namni kunneen waa wayii didaniiti waa wayii fudhatan oromummaa tana irratti wareegamanii jechuudha numaraa tokko ka godhu numaraa ka waliin nu qabu numaraa ka akka milkoofnu nu godhuu danda'u yoo waa waliin qabnu waliin dhufne maali wanti waliin qabnu kun oromummaa numartuu Oromoo numartuu garbummaa jala jirra numartuu bilisummaa nu barbaachisaa beennee beekuu baanne illee wanti kenna martuu garbummaa jala jira amantiin kenna garbummaa jala jira lafti kenna beekumsi kenna wanti silaa akka sabaati qabnu martuu garbummaa jala jira isaa kana garbummaa jalaa baasuuf nu'uu carraannu nu'uu sochonnu nu'uu mari'annu nu'uu hiriira baanu nu'uu qawwee dhukaafnu nu'uu miidiyaa irra baanee dubbannu uduu nu erganii warri wareegaman suni hedduu nurraa gammadanii isaan illee kanumaaf wareegamanii kanaaf namni waggaatti harka tokko guyyaa goototaa jedhanii wal ga'uu hin taane guyyaan goototaa kun guyyaa isaa waa itti wareegaman kana wal yaachisaniiti guyyaa 364 ammoo waan isaa wareegamaaran san dalaguun guddisee barbaachisaa isin jira. Gama biraatiin amma yeroo waan gootummaa fi qabsoo Oromoo kana walitti ne keessumaa ilaallu rakkoonni ayyaana kana kabajuu wal qabatee dhalatu tokko goototi hundi bifa wal fakkaataan seenaan isaanii himamuu dhabuudha waan akkasii kana maal fa'aa godhan irra aanuun danda'ama. Kabraa wanti godhuu danda'an hedduutu jira tokko seenaa qorachuun guddisee barbaachisa maaliif seenaa yoo hin beekne namni gariin qabsoo wama kaleessa jalqabde faseya namni gariin wama waggaa 30-40 kana keessa qabsoon jalqabde seya so seenaa qorachuun beekuun kitaaba kanniin dubbisu barbaachisa jechuun seenaa yoo hin beekne wama beektu hin ta'a wanti ati beektu ammoo nama maran kuusu jechuudha. Lammaffaa Oromiyaan guutuun akka tokko hin jiru akka tokko waan hin jirreef jecha amma eeriyaa garii garitti namni miidiyaa irra hojjetu hin jiru namni odeeffannoo namaa kennu hin jiru rakkoo adda addaati jira jechuudha. Wama amma ta'ame kana wama amma hiriira biyya keessa deemu kana odeeffannoo amma gurana akka gootota dheesiti biyyuma keessattuu haala deeme kana odeeffannoo qixa argannu jechuudha waa Oromiyaa guutuu ta'amu kana. Kanaaf bakka odeeffannoo irraa arganne bakka seenaa qajeelatti irraa argachuu hin dandeenye namoota godhaniiti bakka akkasiitti qormaata godhan fakkeenyaaf ijoolleen biyya keessa baratan naannawa adda addaa irratti qormaata geegessaniit qormaata saniin waan adda addaa barreessanii dubaasanii kitaaba adda addaa baasanii jedhanii sunniin illee akka namni beeku godha. Kun ammoo guyyaa amma goototaa kana rakkoo qabu uduu akka hawaasaatti kabajanii gaarii maaliif gootonni Oromoo ka dhaaba siyaasaa keessa wareegamaniif ka raasa wareegamaniif ka dhaabni siyaasaa tutun jalan qabne wareegamaniif cufti isaaniitu uummata Oromoo garbummaa jalaa baasuuf wareegamaniif jecha waan akka political party tun taane waliigala akka hawaasaatitti gootota Oromiyaa amma
gootota Oromiyaatitti akka immeejiin akkasii jiraatu. Maaliif amma namni gariin yeroo amma bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa kana kabaju waa warra qabsoo bilisummaa Oromoo ka adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu keessatti wareegaman callaa kabajamu warri itti fakkaatu hedduutu jira. Kanaaf haala sanniin diqqeessuuf jecha oduu akka hawaasaatitti wanti kunni wanna jedhee namni martuu odeeffannoo san achi fidee wanna jedhee hedduu gaariidha. Hedduu gaariidha. Waa'een gootummaa kun qabxiilee baay'ee jajjaboo of keessaa qaba. Qabxii babbareedallee kaafte obboleeyye. Mee otoo xumuriin dura amala gootonni qaban jedhamanii kan addunyaa irratti beekaman keessaa sadan arfan tokko kan dhalli Oromoo amma jiru kan gara fuulduraallee dhufu fakkeenya godhatee ittiin deemuu danda'u nu kaasuu dandeessaa otoo xumuriin dura? Wanti gootii itti beekamuun tokko waa oggu jechuun nama biraa eeguu dhabanii dhufii tarkaanfii fudhachuu jechuudha. Waan haala hamaa keessatti ta'e waan fedhe keessattuu namoota biraa du'eenne saba kana dandamachiisuuf jecha waan danda'aniin tarkaanfii fudhachuu jechuudha. Amma hiriira amma deemaa jiru kana keessattuu argita dubartiin wayii baatee quba akkana kan itti gootu argita. Warra qawwee hidhataniiran gootummaan san jechuun waa oggu jechuudha. Hojii ofii dhaabatti namoota quba qabdee akkasii wanna jechuudha. Waa ogguun tokko lammaffaa goota jechuun ka ofirra darbee waa nama biraa arguu danda'u. Namni ufuma keessa ilaalee ofii callaa yaadu goota ta'ee hin danda'u. Goota jechuun nama biraatii yaadu. Nama jiruu nama biraa wayyeessuuf yaadu. Ka biraa wanti goota si godhu vaaliyuu. Namni nama biraatuuf waa yaaduuf nama vaaliyuu wayii qaba, mooraalii wayii qabu argite. Ilmi namaa akkana jiraachuu hin qabu, akkana rakkachuu hin qabu, akkana ta'uu hin qabu, garummaa jala jiraachuu hin qabu jedheeti ilaalcha nama biraatii waan gaarii hawwu tokko ilaalcha akkasii nama qabu ta'uu qabaa jechuudha. Kun nama waan itti amanu tokko qabu. Namni waan itti amanu hin qabne tokko goota ta'ee hin danda'u. Yoo akka tasaa goota ta'e malee. Biyya Faranjii kana akka tasaallee goota ta'uun hin danda'amu. So kanaaf amalli goototaa ka amma amalli namoota kuuwwan qabu illee hin qabani garuu wanti adda isaan godhu waan jedhaa kana waa takka jedhaniit namoota biraa du'eena tarkaanfii fudhachuu namoota biraatii yaaduu danda'u waan itti amanan tokko qabaachuun hedduu isaan adda godhaa jechuudha. Maaliif wanti addunyaan tun waliin buutuuf hedduu namni hedduu waa ofii mataa ofiitii waan itti amanu dhabuu irraa waan namni biraa itti amanu jala deemuu irraa dhufaa jechuudha. Namni laamshaa'uun paralaayizii ta'eeti goota wanti isa dhoogu tokko waa ofii qabaachuu dhabu. Namni yoo waa ofii qabu jalaatu kan goota ta'a malee namni waan qabne goota hin ta'u. Maaliif wanti isa jalaatu kan hin jiru kaa inni nama keessa jira. Hedduu galatoomii obbo Aliyyii sa'aatiin keenyas gabaabaadha. Yeroo biraa immoo qabxii kanatti deebinee inaasofnaa fayyaa ta'e. Ulfaadha. Irbuu shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa osoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru har'aa baratee itti wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinnii garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacce qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha
duunuu jiraannuu jedhanii didan jillar kallaanne sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caala gatiin ni baasu homtuu madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noolu fuunee ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa